macaafa Hisqeel raajichaa 37 lakkoofsa 7 kaasee nan dubbisa akkas jedha maqaa Yesuusiin. Ani akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe utuma inni raajii dubbachaa jirus sagaleen ni dhaga'ame kunoo wanti tokko hin sossokokse lafeen sunis walitti hiiqee lafee ofii isaatiitti hin dhiyaate. Yommus ani isaan ilaalee kunoo ribuun isaan keessa kaa'ame foon isaaniitti godhame gogaan isaaniitti uffifameera garuu hafuurri isaan keessa hin turre. Ammas anatti dubbatee yaa mucaa namaa hafuuratti raajii dubbadhu Waaqayyo gooftaan yaa hafuura golee arfanuu keessaa kottu akka jiraataniif warra dhuman kanatti qilleensai jedhii jedhe. Anis akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe hafuurri isaaniitti hin gale isaanis jiraatoo hin ta'an miilla isaaniitiin dhaabatan isaan macca baay'ee guddaa turanii jedha. Ameen. Maaltu isaaniitti gale dhageessan? Mee dubbadha maaltu isaaniitti gale? Ila warra kaan bikkatu geekkaa gada maaltu isaaniitti galedha? Nama sin bukkee jiru qabaatii Waaqayyo irraa hafuura jireenyaa sii laata jedhaane. Na wajjiniin ta'a daqiiqaa muraasan dhaabadhee barsiisa yoon barsiise malee sinii kadhachuudhaaf lapheen koo eeyyamamaa miti. Waaqayyo natti immoo jira toon ta'iini kan sin barbaachisutu kana waan ta'eedhaaf order godhee sin biraan ga'uun immoo ga'ee tajaajilaati. Malee Waaqayyo waan ati godhi jette Waaqayyoon godha. Garuu isa kamtu bu'aa qabaa kamtu jireenya namaaf ta'a kan jedhu abbummaa Waaqayyo sitti kenneef hafuura hubannaa Waaqayyo sii kenneen gamaggamuun ga'ee namaati. Ganama kana hafuura jireenya kennu qabaachuu waan jedhu sinitti dubbadha. Hafuura maal godhu? Hafuura jireenya kennu. Ramoon harka duwwaa teessaa yaadanna wajjin ta'a warri kaan immoo barreessaa. Namni barreessu baay'ina akka ta'u abdii guddaan qaba. Hafuura jireenya kennu kutaa kana gaafa laaltanii Hisqeel 37 lakkoofsa 1 qabdanii gaafa laaltan waa'ee waan tokko haasaa lakkoofsa 14tti waa'ee saba tokko haasaa. Saba akkamii haasaa gaafa gettan saba jireenyi isaa du'e, saba hafuurri isaa du'e, saba dadhabe, saba jiraataa toon taane waa'ee saba du'e haasaa. Sabni kun saba du'eedha. Saba eenyuti gaafa gettan saba Israa'eltu du'eedha. Jireenyi saba kanaa jiraataa fakkaata garuu du'aadha. Fayyaa fakkaata garuu dhukkubsataadha. Du'uu keessa darbeeyyuu gaafa dubbiftan lakkoofsa 11 irratti jireenyi saba kanaa dhukkubsa kudha darbee du'eera du'uura darbeeyyuu awwaalameera. Sabni kun akka dhukkubsatu maaltu godhe kan jedhuun waa'ee gurguddaa lama bichaa se'een deebi'a gabaabaatti. Saba kana gaafa laaltan hafuura isaatiin, jireenya isaatiin, amala isaatiin, hojii isaatiin kaleessa eengaddaa Waaqayyoo waaqeffachaa ture, Waaqayyoof jiraachaa ture. Inni lammaffaa sabni kun jireenya isaa bikkaatti Waaqayyoof jiraata osoo hin ta'in, amala isaa bikkaatti Waaqayyoof jiraata osoo hin ta'in, yaada isaa qofaan Waaqayyoon jiraata osoo hin ta'in, Waaqayyoo saba kana jiraachisuudhaaf harka jireenyaaf ta'u, jireenyaaf ta'u saba kanaaf kennaa ture. Tokko sabni kun Waaqayyoof jiraachaa ture. Lammaffaa immoo Waaqayyo saba kana jiraachisaa ture. Saba kanaaf Waaqayyo gidduutti garuu wal abdii tokkotu ta'e. Sabni kun sabni Israa'el erga Waaqayyo waggaa 430 harka boojuu keessaa baasee biyya Gibxii keessaa baasee biyya mataa isaanii lafa mataa isaanii araddaa mataa isaanii erga kenneefiiti jireenya Waaqayyo kenneef too jiraachaa jiranii walakkaa ga'ee garuu sabni kun Waaqayyoon dhaga'uu didee Waaqayyoof jiraachuu didee Waaqayyo irraa gaafa galagalu jireenya foonii duukaa bu'anii jireenya hafuura isaanii baay'ee waan du'eedhaaf Waaqayyo akka isaan dabarfamanii kennaman waggaa 70 harka Baabiloonitti kennee akka isaan dhiitaman, akka isaan rakkatan, akka isaan miidhaman godhe Waaqayyo. Balleessuuf otoo hin taane Waaqayyo sirreessuudhaaf, fayyisuudhaaf dabarsee harka yallootaatti dabarsee laate Waaqayyo mootii Baabiloonitti. Yeroo garuu Waaqayyo sagalee kana barreessisiisee Hisqeelitti raagi dubbatu sabni kun maal keessa jira gaafa gettan hafuurri saba kanaa du'eera. Sabni kun fooniin du'e otoo hin taane hafuura isaatu du'eera. Jireenya foonii jiraachaa jira. Harka garbummaa ta'u kan manasaa kan namaa ta'u kan isaa jiraachaa jira. Wanti barbaachisaan du'e maalidha gaafa gettanii hafuura isaa du'e waan ta'eedhaaf jireenya hafuura du'e waan ta'eedhaaf Waaqayyo hafuura saba kana dammaqsuu waan barbaadeedhaaf sagalee akka dubbatuudhaaf nama Waaqayyo raajii kanatti Waaqayyo sagalee erge. Maa ergate Waaqayyotu abjuudhaan yookaan achi mul'ataan Waaqayyotu gara Hisqeel dhufe. Hisqeel nama Waaqayyooti waan ta'eedhaaf raajii Waaqayyo sabaaf kaaseedha. Akkoo bara kana Waaqayyo nama namaa kaasu bara sana Israa'el Waaqayyo Hisqeeliin kaasee Hisqeel raajii Waaqayyooti. Waaqayyo tokko jedheeni mee ija kee banadhuuti dachee lafee gogaan kun keessa guute kana ilaali jedhe. Gaafa ilaalu lafa onaa lafa gogaadha. Achi keessa immoo lafee baay'ee jira. Lafeen kun walirraa adda babba'eera. Mataan qobaa jira, harki qobaa jira. Qaama namaa kan fakkaatu hundumtuu adda adda jira walitti hin jiru. Gaafa ilaalu galuu fi didee
Waaqayyoo seenaa ekelee seenaa abaluutiin jenneeni cal jedhee makkas jedheen erga argee booddee gaaffii gaafate. Amma yaa Hisqeel jedheen wanta argitu kun jiraachuu danda'a. Jireenya qabaachuu danda'a. Jireenyatti deebi'uu danda'a. Amma natti ilaalaa jirtu kun nama ta'uu danda'a gennaan Hisqeel akkas jedhe. Yaa Waaqayyoon kanan beeku si qofaatu beekaa jedheen. Maaliif akka inni ilaalaa jirutti abdii namaan laatu. Akka inni ilaalaa jirutti baay'ee babbadee manca'ee badeera. Mataan qobaa gira harki qobaa gira adda bayeera waan ta'eef siif garuu danda'amuu danda'a waan ta'eef si beekaa jedhe Waaqayyoon gaafate. Waaqayyo akkas jedheeni wanta amma argaa jirtu kun lafeen gogaan kun lafti onaa kun jireenya saba koo Israa'elidha. Sabni Israa'el jireenyi isaa raawwatee waan du'eedhaaf waan awwaalameedhaaf adda waan ba'eedhaaf hafuurri isaa waan gogeedhaaf ani waa'ee saba Israa'eliidhaaf cal jedhee dhiisuu hin dandeenye sagaleen ergaa fi sagalee yoo dhagaan hin jiraatu dhe Waaqayyooti. Har'a sagaleen feeran jiraata maqaa Yesuus. Seenaan saba kanaa badeera. Sabni kun manca'eera. Garuu siinan gedha jedheen hafuuraan ta'iiti gogaa kanarratti raajii dubbadhu jedheen. Kana booddee namni Waaqayyoon dhaga'u waa Waaqayyo dhagaa waan ta'eedhaaf akkuma Waaqayyo abboome Hisqeel raajii dubbate. Raajiin kun maal kan jedhudha? Yaa qilleensa golee arfanii gadhii waamee. Qilleensa eenyu waamaa jira? Qilleensa Waaqayyo isa golee arfanirraa qilleensa'u. Hafuura jireenya kennu. Waami golee arfanirraa jedheen Waaqayyo jedhe waan ta'eedhaaf. Kanarraa kan Hisqeel akkuma Waaqayyo isa abboome qilleensa golee arfanii waame. Gaafa qilleensa golee arfanii waamudha. Qilleensichi maal ta'e jedha? Hin qilleensee jedha. Warra dhuman kanatti lafee gogaa kanatti hafuurri Waaqayyo dhufee hin galee jedha. Wanti adda ba'ee ture walitti hiiqee deebi'ee jiraachuu jalqabe jedha. Lafee akka isaa barbaaduu jalqabe jedha. Maal ta'ee ture waan ta'eedhaaf adda ba'ee ture. Maaltu adda baasee du'aniiru waan ta'eedhaaf du'uu keessa darbaniyyuu awwaalamaniiru. Waaqayyo maal ergee fi hafuura jireenya kennu ergee fi sabni kun akka babbadu akka manca'u akka walirraa fagaatu maaltu godhe gaafa jettan hafuura isaanii du'eera. Na dhagaa hafuura du'aan jireenya namaa mancaasa. Hafuurri namaa gaafa du'u seenaa namaa akka waliin qabanne abjuun namaa akka waliin qabanne godha. Har'a si deebisa maqaa Yesuusiin. Hafuurri kee du'e manni kee kan diigame siif haa ijaaramu irraa kaasa. Dirii sarka mirgaa gara kootaaf gatteen taa'in har'aa qabee hirriba hafuuraa keessa dammaqseedha maqaa Yesuusiin. Si dammaqseedha maqaa Yesuusiin. Baay'ee soom barbaadana wajjin daqiiqa gabaabaa gidduutti. Hafuurri saba kanaa du'aala waan ta'eedhaaf Waaqayyo hafuura saba kanaa kaasuudhaaf maalitti ergi jedhee maalitti waami jedhe hafuuratti waami jedhe. Namni keessan gara kolaala nama beela'ee bishaan buddeen laattu. Garaba Yesuus nama beela'ee maal laattu? Midhaan immoo bishaan midhaan laattu. Kanaaf amma ceeteetta jabaadhu dabarteetta milkoofteetta Waaqayyo si wajjin jira jedhiin kenne Waaqayyo hafuura jireenyaatti waamee. Hafuurichi iyyuu hafuura golee arfanii waamee. Maaliif saba kana kan barbaachisu amma waan biraa raajii biraa miti. Hafuura jireenya kennu hafuura jireenyatti deebisu hafuura du'aa isaan kaasu barbaachisa. Maaliif Hisqeel raajii Waaqayyooti. Hisqeel ga'eensa raajii dubbachuudha malee du'aa kaasuu miti. Du'aa kaasuun kan eenyuuti? Kan hafuura Waaqayyooti. Ergaa si qaba guyyaa irraa konfireensii galteetta hafuurri du'aa si kaasu mana kee agalu ariifate. Mana kee agalu dhiiga olichaan. Ol kaasa harka mirgaa amaneera jedha ayyaa. Har'a jedha hafuurri koo du'ee naa jiraata jedha ayyaa. Waaqayyo saba kanaan ka'ii utaali jedhanii miti. Hafuura jireenyaa simachuudhaaf qophaa'a. Ati immoo maal godhi jedha. Hafuura jireenyaatti dubbadhu jedha. Ne waan sirriitti haasaa gabaabaatti. Waaqayyo hafuura namaa keessatti hafuura jireenyaa fiduudhaaf siistema lama yookaan karaa lama gargaarameera. Karaa lama. Inni tokkoffaan Waaqayyo nama gaafa biyyoo irraa uume. Ilma namaa gaafa uume Waaqayyo uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti nama jedha biyyoo irraa uume jedha. Erga uume ka'e booddee funyaan isaatti jedha hafuura jireenya kennutti baafate jedha. Funyaan namaatti hafuura maal godhu? Hafuura jireenya kennutti baafate jedha. Maal akka ta'uudhaaf akka jiraatuudhaaf hafuura Waaqayyotti baafate kuni tinfaashi samma baamnee fudhannu kana miti. Sabbaamnee ka'ee futti fudhannu kana ton ta'in hafuura jireenya kennu. Hafuura Waaqayyoon fakkaatu. Hafuura Waaqayyoon bulu. Hafuura Waaqayyoon sodaatu. Hafuura sodaa Waaqayyoo qabu malee qilleensa isaa argansuu keenya kanaa miti. Warra na wajjin jirta meel takka harka keessa mirgaa. Waaqayyo hafuura akkamii kenneefi? Hafuura jireenya kennu. Hafuurri jireenyaa summaa inni amala Waaqayyootti kan fidu.
Waaqayyoon kan fakkeessu sagalee Waaqayyoo maayidha uumama tokko 26 irratti maayidha keessumaa 27 irratti kottaa'edha Waaqayyo guyyaa tokkotti yeroo uumama hundumaa uume ka'ee booddee ilma namaa uumuu yaade kottaa akka bifa fakkeenya keenyaatti nama maaliin goona jedhe hin tolchinaa akka bifa fakkeenya keenyaatti warra nu fakkaatan amala keenya warra qaban yaada keenya warra qaban akeeka keenya warra galmaan ga'an nuni teessoon keenya bantii Waaqayyoo ta'eyyuu dachee kanarratti waan uumne kanarratti nu fakkaatanii warra bushaan lafa kaawwanna jedhanii yaadani maal keessa kaanii hafuura jireenya kennu keessa kaanii hafuurichi maal fida amala Waaqayyoo fida jireenya Waaqayyoo fida na dhagaa sabaa garuu hafuurri kun itti fufuu hin dandeenye hafuura saamaatiin Addaamiif Hewwaan harkatti maal ta'eera cabeera badeera ergasii qabee namni siisteema hafuuraa keessaa ba'eera waaqni keenya waaqa hafuuraati yoo hafuuraan ta'e malee Waaqayyoon kadhachuu hin dandeessu yoo hafuuraan ta'e malee Waaqayyoon dhaga'uu hin dandeessu meta karka mirga ol kaasa waaqni koo waaqa hafuuraati dhaayyaa yoo hafuuraan ta'e malee jedha isa dhaga'uu hin danda'u jedha dhageessifachuu hin danda'u jedha waaqni keenya waaqa maalitti waan ta'eedhaaf hunduu dubbadha waaqa kamiiti waaqa hafuuraati yoo hafuurri namaa fayyaa hin taane yoo hafuurri namaa jiraataa hin taane yoo hafuurri namaa iddoo hin jiraanne Waaqayyos nama dhaga'u namnis Waaqayyoon dhaga'uu hin danda'u jireenya Addaamiif Hewwaan boqonnaa 3 gaafa laaltan seexanni inni hamaan sun dhufee gaafa Hewwaan hin goyyamse jireenyi isaanii maal ta'e gaafa gettan hafuurri jireenya kennu inni Waaqayyoon fakkeesse Waaqayyoo bushu keessaa godaane ergasii qabee siisteemni ilma namaaf Waaqayyo gidduu jiru hariiroon ilma namaaf Waaqayyo gidduu jiru addaan cite namni Waaqayyo irraa fagaate qullaa ta'uun ergasii dhufe beelli ergasii dhufe dhukkubni ergasii dhufe ciniinsuu baay'een ergasii dhufe sin eebbisa guyyaa irraa liitoorkiin hafuura mana keerraa kan adda ba'e har'a siifaa deebuu dhiiga qaraanii irraan beelkaasi merka mirga rafaa kana keessa maal olka bilgalkaasi hafuurri Waaqayyoo naa deebi'a jedhaayyaat olkaas harka mirga hafuurri Waaqayyoo naa deebi'a jedhaayyaa gaafa hafuurri Waaqayyoo wajjin nama hojjechiisu gaafa hafuurri Waaqayyoo wajjin nama jiraachisu gaafa hafuurri Waaqayyoo nama fakkeessu namarraa adda ba'u waraansa baay'ata dhukkuba baay'ata aarii baay'ata ciniinsuu baay'ata miixuu baay'ata maaliif jireenyi inni ganama Addaamiif Hewwaaniif kenname isheen dubartummaa isheetiin nagaatti akka jiraattu laateef Waaqayyo inni immoo bifa dhiirummaa isaatiin nagaatti akka jiraatu Waaqayyo laateef ture inni hamaan garuu dhufee maal godhe gaafa jettan hafuura isaanii ajjeesee Waaqayyo harkaa isaan baase Waaqayyo garuu ilma namaa gaafa uume hafuura jiraataa wajjin uume dhagaa jirtaa si keessa hafuura jiraataa jira warri duuba fuuldura akka mirga ol kaasaa na keessa hafuura jiraataa jira dhaayyaa walma kaasaa akka mirga na keessa dhaayyaat hafuura jiraataa jira dhaa mees qabar akka mirga akkatiin dubbanno ka hafuura kee du'aadha kanaaf hin dubbattu as qabar akka mirga as qabiin gede kee mirga dhiiga qaraanii warraan abjuu du'aarraa si keera qabaa nama simbu kan ati du'aa moo jiraataa hafuurri kee gedhaan sodaatina hafuurri kee jiraataa taanaan gedhaane nagaa qabdaa jedhaane boqonnaa qabdaa jedhaane hin gammaddaa jedhaane fayyaa miti taanaan garuu gedhaani fayyaa goolamtaa jedhaane nagaa moo fayyaadha nagaadhas fayyaadhas ishi beekan sin qore dhuguman isiniin gedha hafuurri namaa fayyaa miti taanaan namni nagaan qabu nagaa namaan laatu jireenyi isaa nagaan qabu ollaadhaaf nagaan qabu maatiidhaaf nagaan qabu hiriyyaadhaaf nagaan qabu na wajjin taa xumureedha amma waan baay'ee naasoo Waaqayyo siisteema jalqabaa gaafa nama uume hafuura jireenya kennu wajjin uume hafuurichoo isa Waaqayyoon fakkeesse jireenya Waaqayyo yaadeef akka jiraatudha namoonni baay'een maal jedhu beektu rakkinni yookaan achi dhiphinni kun gidiraan kun kennaa Waaqayyo ilma namaaf kennedha hin sobiin dhugaan siin gedha dhagalamuree waan sitti hima kennaa abaarsaa malee kennaa gaariin seeyin kennaa hafuura jiraatan kennaa hafuura du'aati malee as qabar ka mirgaa siin hafuurri kee du'ee kan jiru irraa sii keera guyyaarraa torka mirgaa as qabdee warraa hiikamta ammayyuu nan didiin irraa sii keera maqaa Yesuuseen irraa sii keera maqaa Yesuuseen irraa sii keera lammaffaa Waaqayyo hafuura jireenya kennu karaa lammaffaa yookaan siisteema lammaffaa Waaqayyo kenne ilma isaa Yesuusitti kan amanu hundumtiyyuu hafuura jireenyaa akka qabaatuudhaaf kenneera hafuura jireenyaa kana wajjin ta'a hafuura jireenya kennu kana gaafa kennu maqaan isaa salphaa wayiiti
haasaansaa gabaabaa wayiiti. Garuu jireenya bal'aaf keessa qaba kiristaanaadhaaf. Namni Kiristoos ilma Waaqayyoo amanan namtiyyuu hafuura jireenyaa akka qabaatuudhaaf Kiristoositti kan amanan namtiyyuu jireenya akka qabaatuudhaaf Waaqayyo maal godheera? Yaadee qopheesseera. Efesoon boqonnaa 2:5 maal jedha? Nuni kanaan dura jedha karaa hafuuroo du'oo warri turre jedha. Garuu Kiristoos wajjin akka jiraannuudhaaf hafuurri jireenya kennu nuu kennameera jedha. Haleluuyaa. Nuni kanaan dura maal keenyaan? Yakka keenyaan, cubbuu keenyaan karaa hafuuraa du'oo kan ture Kiristoos wajjin akka jiraannuudhaaf hafuurri jireenya kennu nuu kennameera jedha. Jireenya akka qabaannuudhaaf jireenya sakam? Jireenya lafarraa ta'uu danda'a, jireenya waaqarraa. Warreen wajjin tarka mirga kalkasal takka. Jireenya sakamiin gede? Sala waaqarraa kan biraawo? Salafarraa. Eewu nuu kennameera. Waaqayyoon nuu kennameera. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 10 maayidha. Yesuus maayidha. Ani gede oolonni jireenya irraa hafaa haa qabaatanii fan dhufee gede. Jireenya rakkinaa inni miti jireenya irraa hafaa. Jireenya irraa hafaa jechuun maal jechuudha? Yoo dhalaa, yoo manaa, yoo nagaa, yoo boqonnaa, yoo fayyaa, yoo abjuu Waaqayyo karaa ilma isaa maal godheera? Nuu laateera. Garuu har'a mana baay'ee jira. Nama baay'ee harka jira. Hin amanne malee hafuurri Yesuus Kiristoos jireenya irraa hafaa nuu kenneera. Maaf nutti waakkate? Nagaa barbaannee kan namne, eebba barbaannee kan namne, fayyaa barbaannee kan namne, milkaa'ina barbaannee kan namne, Waaqayyoon nu looge moo nuti Waaqayyoon oode? Na dhagaa sabaa nama baay'ee gaafa laaltan jireenyaan barbaada, jireenyi garuu saba qata. Maaliif beektu? Hafuurri isaa fayyaa miti waan ta'eedhaaf. Hafuurri fayyaan hin dubbataa, Waaqayyo isa dhagaa. Hafuurri fayyaan hin kadhataa, hulaabantii Waaqaa banataa. Har'a qabee hafuurri kee afaay. As qabe harka mirgaa. Hafuurri kee afaay. Ol kaasa harka bitaa mirgaa waa kan hin baanne yaa Waaqayyo jedhaayyaa. Hafuura koo jedhaayyaas. Naa fayyisi jedhaayyaa. Jedhaa naa fayyisi jedhaayyaa. Hoolonni jireenya irraa hafaa haa qabaatanii fan dhufeedha. An baay'ee morma dhibba hiyyummaaf rakkina dhukkuba. Maaliif fedhaa? Ani mucaa Kiristoosidha. Hafuurri Waaqayyo naa kennameera. Rakkachuu dandeessa. Waan rakkatteen bor rakkachuu qabdu. Waggaa tokko rakkachuu dandeessa biyya rakkinaa jirta waan ta'eedhaaf. Garuu waan amma rakkatteen barabaa rakkachuu qabdu. Nan si eebbisa sadii beena kaase maqaa Yesuusiin. Waggaa 10 waan tokkoon kan rakkattu butee si baaseera. Butee si baaseera. Hafuura jireenya kenna. Jireenya namaatti gaafa galu maal namaa kenna? Jireenya namaa kenna. Jireenya sagam salafarraa isa waaqarraa. Egaa Waaqayyo ilmi namaa jireenya qabaatuudhaaf hafuura jireenya kennu karaa lamaan kana yaada qopheesseera. Inni gaafa ilmi namaa uumame Addaam biratti yoo feeyyu Kiristoos Iyesuus salammaffaa Addaam haara ta'e dhalateen garuu hafuurichi nuu deebi'eera. Na dhagaa waan haasaa bareecheen hafuurri namaa duunaan nagati namaa du'aadha. Hafuurri namaa duunaan hojiin namaa du'aadha. Hafuurri namaa duunaan gabaan namaa du'aadha. Hafuura du'aa warra baatan, abjuu du'aa warra baatan, nagada du'aa warra baatan, sagantaa du'aa warra baatan, dookimentii du'aa warra baatan. Maaliif gaafa gettan hafuurri isaanii du'eera waan ta'eedhaaf. Waa gadeen si eebbisa guyyaarraa. Hafuurri kee fayyaa taanaan garuu du'aanuu si biratti jiraataa ta'a. Maalan godha saba kana harka mirgaas qabi. Hafuurri kee fayyaa taanaan du'aan ollaa kee harka keetti fayya dhiiga qaraani warra. Nama simbu kee qaba akkas jedha. Hafuurri kee fayyaa taanaan jedhaani. Du'aa warra kaaniyyuu jedhaani. Mana keetti fayyaadha. Waaqayyo naan jedheera ganama kana nama baay'eetu fayya mana kanaa ba'a. As qaba harka mirgaa harki keen fayya guyyaarraa. Gaa'illi keen fayya guyyaarraa. Warra amantan fayyaa. Fayyaa. Si'a sadii sagalee gabaatiin nan fayya jedhaayya. Jedhi nan fayya jedhaayya. Isa dhumaa. Hafuura fayyaa. Hafuura jireenya kennu. Hafuura jireenyatti nama eegu. Hafuura nagaa namaa kennu. Mee amala namoota hafuurri isaanii jireenya hin qabne of keessaa qaban sitti haasawaa muraasa. Namoota baay'ee gaafa laaltan hin tajaajiluu, namaaf ergaa dabarsuu, afaan namatti haasa'uu, abdii namatti dubbatu ofii garuu abdiin qaban. Nama hafuurri isaa du'e. Nama hafuurri isaa jireenya kennu keessa hin jiraatin. Hafuurri jireenya kennu nama keessaa baanaan hafuurri nama maal ta'e jechuudha? Du'eera jechuudha. Namaatiin maal jedhu abjuu du'aarraa si'ii keera rafii galagaliitii ergama Waaqayyo argee nama eebbisu ofii isaanii oo du'aa wajjin bulu. Amana hafuurri isaa du'e sinitti haasa'u ammas deebi'a.
Amanaa hafuurri isaa du'e maal beektu? Gooftaa fudhadhu jedhu azaabiidhaan. Nama gooftaan qabneedhaan. Amani seenaa kee jijjiira. Nama si godha. Fayyinni ragatta. Eebba si gadhiifama. Waa baay'eetti haasa'u. Ofii garuu keessan jedhani. Akkamittiin jireenya ofii keen jiraannetti nama waamta. Jireenya ofii keen agarree maasobaan dhugaa baata. Har'a sin eebbisa maqaa Yesuusiin. Du'a harkatti baattee jiraa namaatti kan haasoftu. Du'a mana kee haa jiraatu irraa qabee dhiiga olichaan. Haa jiraatu dhiiga qaraanii irraan. Qabaa nama sin bukkeen gaaffii kana gaafadhaa. Hafuurri kee fayyaadha moo du'eedha jedhaatti dubbadha. Jiraa moo du'aadha jedhaani. Jiraa taanaan jedhaani. Lafa duwwaatti si giraachisa jedhaani. Lallaba akkasiin fudhattanii. Nan amanaan fudhattanii dhugaa. Abbaa fudhatu fudhata malee. Hafuurri kee fayyaa taanaan, hafuurri kee jiraata taanaan lafti onaa jireenya sii laata. Wanta nama dhageenya si dhagaa. Laala booda magantiyaa. As qabar kamirgaa. Eenyu bakka ta'een beeku har'aa qabee Waaqayyo warra du'anuu mana keetti fayyisuu eegala. Naataa kan jedhu ameen ayidaat. Hafuura du'aa keessaa si yaabaa ganama kana. Hafuura du'aa. Lallabni isaanii waa kan hin goone. Kadhannaa isaanii deebii kan hin laanne. Hafuura nama du'e maanni beektu nama du'e wajjin fakkeenya fudhadha. Namni du'e hin deema. Maaloo dubbadhaa bageeta. Namni du'e hin deema. Hin deemu. Namni du'e hin laala. Hin dhagaa. Hin dubbata. Hin hojjeta. Hin milkaa. Abdii borga'uu qaba. Hin qabu. Amanaa du'e nama du'e wajjin walitti hiika. Agalgaa'ee du'e nama du'e walitti hiika. Maayin hin deema garuu deemee dagaadee hin ga'u. Nama hafuurri isaa du'e. Hin hojjeta garuu milkaa'insa hin qabu. Hin tajaajila garuu hiika hin qabu. Maaliif du'aadha ka? Foon kee jira jechuun hafuurri kee jira jechuu miti. Hafuurri kee jiraannaan foon kee kun dadhabaa yoo ta'e iyyuu waan danda'an kamitti danda'amarraa kaasee. Ameen gadhaayyaatu. Waan hin danda'amnetu danda'amarraa kaasee ngee dhiigolichaan. Harka mirgaa ol kaasee mee ol kaasee mirga mirgaa dhiigolichaan. Wanti namaaf hin danda'amne. Wanti nama hin dhageenye har'aa kaasee siyaa dhaga'u dhiigolichaan. Wanti namaaf hin danda'amne gadhaayyaatu. Har'aa kaasee gadhaayyaa. Hin danda'ama gadhaayyaa. Yoom gaafa hafuurri kee fayyaa ta'edha. Gaafa hafuurri kee jiraataa ta'e. Du'aa taanaan garuu homayyuu hin gootu. Amma wal'aansoo lama jira mana kanarra. Namoonni warri kaanii akeeka qabannee kaanii mul'ata qabannee kaanii ittiin kuftaa eegaa jiru. Warri kaan immoo Waaqa biraan gaa eegaa jiru. Milkaa'insa sii qaba guyyaa har'aa kana Waaqayyo kennaan jedhe. As qabar kamirga hafuurri kee fayyaa kan ta'e waan hin darbame darbitaa guyyaa har'aa qaba. Waan hin tarkaanfanne tarkaanfata dhiiga olichaan. Tarkaanfannu maqaa Yesuus. Ofitti kan amantu ayyaanni Waaqayyo si keessa dubbachaa kan jiru ol kaasee harka mirgaa hafuurri koo fayyaadha jedhaayya. Jedha hafuurri koo fayyaadha jedhaayya. Ani jireenyattan jira jedhaayya. Dhuguma jireenyatti jirta taanaan hafuurri kee jiraata taanaan ergamoota Waaqayyo si wajjin bula. Gaafa raftu ergama Waaqayyo argita. Gaafa tajaajiltu si eebbisee nama eebbisa. Gaafa deemtu lafa yaadde geessa. As qabar kabitaa mirga waa kan hin baane. Hafuura du'aarraa seekeera. 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 Meeyyaa Waaqayyoo na hiikeedhaayya. Amanaa du'e waldaatti nam'ee rafaa oola. Amanaan du'e too deemu fudhatti rafaam. Amanaan du'e mee Waaqayyoo waammatee nageessifatu. Amanaan du'e yootti dubbate sin dhaga'u faallaa kee deema. Du'aa mee yaada du'aan du'aa mala. Du'aa fi kabaayee ilaalchuu hin danda'u. Waan du'aadhaa fi kabaayee ilaalchuu hin danda'u. Du'aan du'aa mala. Jiraan immoo jiraadha. Nu abaaraa jechuun isin eebbisaan gara malee si abaaraan jira miti. Hafuurri namaa gaafa du'u namni Waaqayyoon dhaga'uu hin danda'u. Waaqayyoonis dhageessifachuu hin danda'u. Hagalgaa'onni biyya kana fidanii asiin ga'an baay'een isaanii hafuurri isaanii du'aa waan ta'eef jireenya du'aa jiraachaa dhufan. Amantoonni baay'eenis fakkeenya isaan godhatu waan ta'eedhaaf akkuma isaanii jireenya du'aa jiraatu. Awwaa tokko namana hafuurri kee jiraataa taanaan isa Yesuus dubbate irraa hafaa jiraatta. Sin eebbisa maqaa gooftaa Yesuusii. As qabar kamirgaa amantiin si keessaa du'e kadhannaan si keessaa du'e hafuurri si keessaa du'e har'aa qabee utaalee akka dhiiga olichaan utaalee akka dhiiga Yesuus. Sagalee gabaan si'a lama naa jiraata deebi'ee gadaayyaa. Jedhaa naa jiraata deebi'ee gadaayyaa. Hafuura nama maaltu ajjeesa kanaa seen dhaaba gabaabatti hafuura nama maaltu ajjeesa tokko. Hafuura namaa kan ajjeesu hawwii biyya lafaati. Hawwii biyya lafaa. Hafuura namaa kan ajjeesu akka hafuurri namaa du'u kan godhu maalidha gaafa jettanii hawwii biyya lafaati ni tokkoffaan. Ni lammaffaan fedha fooniiti. Ni sadaffaan hafuura xuraa'ummaati.
hafuurri nama akka du'u agalgaayii haa ta'u amanaa haa ta'u asaabiyyuu gooftaa fudhatee dubatti deebi'eeyyuu haa ta'u hafuura isaa kan ajjeese maal gaafa gettan warreen kana sadanidha. Maalinni jalqabaa biyya lafaa hawwii biyya lafaatti namoonni baay'een kan Kiristoos ta'an irra gadhu malee hawwii biyya lafaa keessaa hin baane. Na dhagaa kan Kiristoos ta'uu jechuun biyya lafaa keessaa ba'uu jechuu miti. Dhugaadha Waaqayyo bara kee eebbisulati. Sila yeroo lattiin faarfattu yeroo iyyaa turre yeroo bu'aa turre maal akkasii yaaddan hin beeku. Ansinitti immoo waan ayyaad otoo asumaan sokkineen jedhe. Isa dhugaa kan afur qulqullina ceepha'u yoon sobe. Yeroo otoo sumarraan sokkinee maal ta'an jedhan. Maaliif jedhe? Persensii akkasii keessa hafuura akkasii keessa siyaa fudhatu ilmi Waaqayyo. Too mugduu gara keetti nuufin ameen jedhe iyyeeti. Ansila kana yaada gaafan jilbeeffadhe. Too asumaan sokkinee maal ta'a? Maaliif beekta? Hafuura abbaa jedhu kanatu si keessa iyyaa gira waan ta'eedhaaf. Kan si keessa du'e siifaa jiraatu irraa kaasee siifaa jiraatu dhiiga qaraanii irraan. Hafuura namaa kana geessu maal jedhan jedhee hawwii biyya lafaati. Maayidha Yaaqoob barreessa isaa keessatti gaafa barreessu Yaaqoob afur maayidha. Yaa michoota koo jedha biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo akka nama godhuun beektanii jedha. Namni biyya lafaatti gaafa michoomuu jedha diina Waaqayyoo ta'aadha. Diina eenyu ta'a? Diina Waaqayyoo ta'a. Biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo nama godha. Biyya lafaatti michoomuu jechuun maal jechuudha? Waan biyya lafaa, hawwii biyya lafaa, suusii biyya lafaa, fedha biyya lafaa duukaa fiiguu jechuudha. Namoota baay'ee gaafa gartan waa'ee mana Waaqarraa yaadan mana lafarraadhaaf garuu tooftaa baay'ee malachaa oolu. Namoota baay'ee gaafa laaltan makiinaa lafarraadhaaf baay'ee bu'anii bahaa oolu. Garuu konkolaataa hafuura qulqulluu mirga abbaan isaan ga'uudhaaf al takka yeroo laatanii Waaqayyoo waamanii hin beekan. Hawwiin biyya lafaa maa'in qabeenya isaa, hojii isaa, gokka isaa, fedha isaa waan baay'ee isaa xuraa'ummaa bichaa miti. Hojii isaa ama bichaa miti. Wanta gaarii namoonni baay'een mootummaa Waaqayyoo garas waan biyya lafaa gaafa yaaddu hafuura kee ajjeesa. Manni mana barabaara caala taanaan hafuurri kee du'aa jira. Dhaga'i. Uffanni lafarraa kun uffata ayyaana Waaqayyoo caalaa si maraaraa jira taanaan hafuurri kee du'aa jira amani. Kophee ati kaa'u akka agirtu kun jireenya hafuura kee dhimmitu caalaa kophee kee dhimmitu taanaan hafuurri kee du'aa jira amani. Har'a waa gadhan seebbisa maqaa Yesuusiin. Inni Phexros harkaa kiyyoo fuudhe si harkaa fuudhu yaada mataa kee. Si harkaa fuudhu yaada mataa kee. Si harkaa fuudhu dhiiga qaraanii irraan. Nama sin bukkee jiru qabaarraasaa kiyyoo biyya lafaa yoo gatte malee jedhaane. Hafuurri kee fayyaan ta'uu jedhaane. Hafuura fayyaa qabaannaan jedhaane. Waan hundumaa qabdaa jedhaane. Warra amantanas qabaa sin badhaaseera jireenya irraa hafaa. Si badhaaseera dhiiga qaraanii irraan. Hafuura namaa kan dhukkubsachiisu yoo kanaachi jiraammaa keessaa gara du'aatti kan fidu biyya lafaatti maal ta'uudha? Michoomuudha yoo kanaachi hawwii biyya lafaan guutamuudha. Namoonni baay'een keessa nam qaallichaa biraa baatan malee hojii qaallichaa dhiibne. Mee gara kola waan salphaan sinii qasa waan salphaa wayii namoonni dur kaleessa eengadda qaallikkaatti amananii yoo kanaachi sagadanii mana qaallikkaatti dur maal godhu beektu carraa kee ilaaluuf shinii ilaalu. Maal ilaaluun jedhe? Dubbadhaa maal hin beektanii maal ilaaluun jedhe? Shinii ilaalu. Har'a immoo amaneera mana Waaqayyoo jira maal beektaa tuma haasa'u maal ilaaladha? Qome carraa ishee ilaalaadha. Konkoo ilaalameedha. Kan koo ilaalameedhaan jedhe. Kan amante kan keessa ilaalameedha. Eewu si ilaale. Yesuus waan salphaan sinii kaasee man. Namoonni baay'een ejjan garuu seksii ejjaa ilaalu. Namoonni baay'een ni dhugan garuu warra dhugaa wajjin tarree oolu. Namoonni baay'een tan garuu hiriyyaa hattuuti. Namoonni baay'een soban garuu hiriyyaan isaanii sobduudha. Magmaaksa Oromoo tokko immoo jira sammuun jedhu jedhaa sinumta fi keessaniiti. Lafa oolte fakkaatta, iddoo bultu fakkaatta, iddoo jiraattu fakkaatta. Konfereensiidha beekaa. Maal konfereensiin girrigirrii miti konfereensiin fayyuudha. Isa awwaala kaastu miti isa awwaala si kaasu haa ta'u maqaa Yesuusiin. Isa awwaala kaastu miti isa awwaala si kaasu haa ta'u jedhameen jedhaa yaadu. Nama si bukkettiin hafuurri keen fayya yoo amantee fudhatte jedhaa eebbisaanii. Hin fayyitaa jedhaanii. Meera siniin deebi'a jecha amma namoonni baay'een siniin gede ejja keessaa bandiru garuu maal godhu beektu fiilmii ejjaa laalaa oolu. Kamtu kamire? Nalaala andi keessan gara koo. Ofii mana xibaartuu naqan dhugaa Waaqayyo amantoonni baay'een garuu haadha ergatu abbaa ergatu obboleessa ergatu. Injettanii as keessa maal jirtu? Ofii mana xibaartuu naqtan maal geestaawusitti ciiti baay'ee gadi yaa oolam gurratti maal dhala yeroo baay'ee geestaawusitti. Ofii mana xibaartuu naqani haadha immoo ergatu.
Eessatti gaammat hin fayyitamuun duuta masila duuteettamu mayyuu awwaala malee maaltu si'aaf yoo amante guyyaa dhabaa gadeen si eebbisa waan abdi harka Waaqayyoo jira as qabar kamirgaa altakkaa waamta si'oowwaata irraa qabeerii goolichaan si'oowwaata dhiiga qaraanii orraan yoom si'oowwaata gaafa afuurri kee fayyaa ta'e warra amantan fayyaa mee irraa kaasee nan fayya gedhaase lama ol kaasar kamirgaa irraa kaasee nan fayya jedhaayyaa nama si bukkeetiin afuurri kee yoo fayya jireenyi kee fayyaa jedhaaniya ila dhugaa Waaqayyoon sinitti himan namoonni baay'een biyyi kun hin jijjiiramte eddumiti sirriidhaan jijjiiramte garuu sinitti himu amantoota baay'eetti ganaa bitaa gala jireenya maaliif jedha hamma afuurri kee sirrannetti jaallattanis dibbitanis yeroon kana booddee kan warra jallootaati maaliif beektu bara dhumaatti isa hamaatu warra kan isaa maal godha waan ta'eedhaaf gargaara waan ta'eedhaaf sinitti meedha waggaa kana biyyi lafaa kun waa lamaan seeratamtee jirti caalaa immoo seeratamuuf yookaan hoogganamuuf fiigaa jirti tokko afuura hamaatiin warra kan saate hin gargaara libsuu ijaatti amma eengaddaa gara Finfinnee kanan ture baankii keessa hojjetu nama lama tokko akkas naan jedhe daqiiqaa 5 gidduuttan 80 nyaadheedhe maalirraa innan onlaayinii irraa jedhe akkamittiin jedheen hin danda'amaa jedhe maayinnaan asitti naasa'amuu naan jedhe dhugaadhaan tokko manatti burumaa gadi ba'eetatu nuti wajjin misaa nyaanne ta'aa innu ani immoo 40 nyaadheedhe akkamitti nan hin danda'amaa jedhe maayinnaan pirooyisii baay'ee qabaa jedhe lakkaa pirooyisii juwaan bira dhagaafan qoradhu na dhagaa maalila beektu jireenya lafarraadhaaf kan kennu inni hamaa sun harka isaa bal'ifateera harki Waaqayyo immoo saamaa qala dheeraa moo gabaabaa dhare dheeraadha fudhachuudhaaf harka maal ta'u qaba furri kee fayyaa ta'uu qaba namni irra sagalee kana dhageessa hin fayyamanni kee as qabinan didin hin fayya abjuun kee hin fayya jireenyi kee ofirratti rafaa deemu harkaasii hiikeedha dhiiga qaraanii irraa fayya maqaa Yesuus nama sin bukkeen qabarraasaa gabeessa afurri kee haa fayyodhaane jireenyi kee haa fayyodhaane fayyadhaayyaas warra amantan fayyaabaa fayyaa dhiiga qaraanii irraan mees qabar kabitaa mirgaa gara kootti ilma Waaqayyoo sin kana dhageessa hawwii biyya lafaa fedha biyya lafaa harkaa hiikeera dhiiga qaraanii irraan fedha fooniitti ni lammaffaan namoota baay'ee gaafalatan har'a rarra'aa kan ta'e yaadni isaanii mana Waaqayyoo jiru garuu yaadaan isa jiru beektu jireenya foonii harka jiru afuuraan jalqaban gaafa jalqaban garuu maaliin xumuruuf deemaa jiru foonii Galaatiyaa 3 tokko dubbisa dhaqaati tokko irraa kaasa yaa warra Galaatiyaadha fannifamuu Yesuus Kiristoos duraan sin duratti gedhaa caafamee ni ture rarra'afamee ture gedha sin duratti ni caafame akka waan rarra'eet ilaala turtan amma garuu gedhaa deebitanii akkasiin kana wallaaltaniidhaaf eenyutu qori akkasinitti godhe gedha waa'ee fannifamuu Kiristoos Yesuus isinii caafame dhugaa ture amma garuu deebitanii akka irraa kaattaniidhaaf eenyutu qori akkasinitti godhe gedhe booddee maal beektu afuuraan jalqabdanii fooniin xumuruu barbaaddu jedhaan maaliin jalqabdan dubbadhaa bageeta maaliin jalqabdan hundumtaa dubbatu maaliin jalqabdanii hafuuraan jalqabdanii maaliin xumuruu barbaaddu fooniin xumuruu barbaaddu mena wajjin ta'al takka maaliin hafuuraan jalqabuun mee bara gooftaa amante jalqaba amma abbaa jettee waamta amma tsoomta waldaa dhaquun siif birqiidha kadhachuun siif birqiidha haaraadha waan ta'eef hafuurri kee ho'aadha ka abbaa getta yoo dhabdee iyyuu dhaqxee mana Waaqayyootti boossee aara galfatta ammoo hin qancarre dhuguma bara gooftaa amanne akkasii bara suusii harkaa baane bara caatii harkaa baane bara haraqee farsoo harkaa batan akkasidha akka irraati dhuguma jilbii kee akka irraati imimmaan kee akka irraati kan malatiin iyyaa turte fiignee walii gadee iyyaa boo'aa turre lafarra gangalakaafa turtani abbayyee gakkaan turre har'oo dhuguma jira otoo amma madoo kan sidhaan hin boossaa mati waa'ee Kiristoosiif hin boossu maaleessa faaraa dhaboonyaan faaraa dhuguma yoo akka diingataa faarfannaan si boo'ise maal jedhu beektu ila waa godhe rifeemsiin jedhu ila waa goote dhufte amala isheetti ka'e gaamammoo jedhu malee jaalala Waaqayyoo boo'isiin hin jedhaniin yoo utaaltee faarfatte lafa agarsiistiin siin jedhu har'aa qabee fura akkasii waldaa keessa waraaneera Yesuus waraaneera ol kaasa harka mirgaa afurri koo fayyaadha gedhaayya nan utaaleedha ameen jedhee waaqeffadha gedhaayya nam tokko gammadii ameen aayidhaas tokko tokkoon qancareema beekta afuuraan jalqabe garuu fooniin
bara waan qabne mana gooftaa dhufe harka duwwaa gaafa dhufeme gad jedhee abbaa jedhee raajiin sii ta'eera gaafa gadhu ameen jedhee abbaa manaa ta'ee abbaan alaa ta'ee abbaa hojii ta'ee amma gaafa of ga'u gooftaan koo miila irra qaawwatee yuun ka'u zanaayidha suufiiffatee akkasii uffachiisee sirraa baasuus hin danda'a dagatiin kanas sirraa baasuu danda'a qullaa si dhaabuu danda'a hafuura isaa namoota baay'een hafuuraan jalqaban garuu maayin xumuraa jiru fooniin nan beeka namoota baay'ee Waaqayyo warra sumuunii hin qabne miiliyoonarii godhee har'a garuu wangeela kan gatan kadhannaa maqaa kan hin oofne maqaa Yesuus kan hin waammanne Waaqayyoof yeroo kan hin laanne warra fedha isaanii duukaa fiigaa oolan achiin na irratti asiin na irratti warra jechaa oolan warra takka Waaqayyoon hin waaqeffanne dambanyaa sanbataa karraa kana warra waldaa guutan warra fedha hafuuraa gatanii fedha foonii duukaa fiigaa jooraa oolan kun amanaa dhaare sadu'eera malee har'aa qabee awwaala kee baneera dhiiga qaraanii warraan. Yoo aarte dhugaan kan Waaqayyoon nufi waldaa kana yoo gammadde garuu jabeessi ameen jedheeyya yaa fayyuu qaba furri kee abbaa lafa onaatii si kaasi abbaa godoo sirraa diige abbaa cinii irraa si hiike abbaa injiraan irraa si hiike hin dagatiin ameen jedhin harkaa fuudheeyya daaddisaan turree kaleessaati iyyaan turree kaleessaati bo'aan turree kaleessaati Omaatee Waaqayyoo waamaan turree kaleessa har'oo suuqii cuftee dhuftaare waldaa kiristaanummaa taare soomaaf sagadaa Waaqayyoo waamtaare sii guute ka sii ta'ee ka hin babbareedde ka dorgommiitti galte ka makiinaa bituu waa sirrate fiigaa jirta kanaaf si harkaa furuu danda'am lakkii saba koo lakkii saba Oromiyaa lakkii Waaqayyo waa gochuu bira na dhagayi nama si godheetu Waaqayyoon dagatte si kaasee dagatte kaleessa kobar gadi baatee abbaa ol galtee abbaa ciistee kaatee abbaa har'oo maaltu sii dhufee abbaa biraa argattee har'a araarri sii baata dhiiga qaraanii warraan saba koo jedha Waaqayyo waaqarraa saba koo durdanatti gatte siin jedha Waaqayyo saba nana na dagatte siin jedha Waaqayyo saba nana saba Oromiyaa keessaa dhagaa miidiyaan kan hordoftan na dagattan siin jedha Waaqayyootu waadaa ganamaa cabe kakuu ganamaa cabe imimmaan ganamaatu qoorenaan jedha Waaqayyootu kanaaf eebbi koo dhaabate imimmaan kee waan dhaabateedhaaf har'a waan siin jedha maqaa Yesuusin imimmaan kee ganamaa siif haa deebi'u kadhannaan ganamaa siif haa deebi'u yoos eebbi Waaqayyoo sii deebi'ameen ganaayyaat akkas turtee mannabbaa kee nan beeka manabbaa koora dhufee Waaqayyo cidaa diigee qorqorroo ijaare bar nan beeka mana keenya ameessi baay'een gaafa qaallichaan fixee bar deebisee ameeyyi shan jaakkee ilman nu godheera nan beeka mana oolmaa Waaqayyoo anuu inni umurii waggaa 10 wayii 20 irra jiru umurii 10 wayiitti argeera dhugaan aangoo Waaqayyoon akkas turtee har'a immoo bar Waaqayyoo lafa sii kenne mana ijaaruu fiigda Waaqayyoon waaqeffattu yoo irraa qaatti godhee maal goota 500 jaarra geesseet yoo miiliyoona sii guutte makiinaa bitta kanaaf fiigda halkaniif guyyaa yoo irraa miilli kee gabaabbate as qabar kamirgaa har'aa qabee jireenya kee kan Waaqayyoo godheera sadaqee kadhannaan ganamaa hafuuraan kan jalqabdan faarfannaan hafuuraan kadhannaan hafuuraan qursii bunaa faarratti ko bar saayitii dheeraa kadhatuun dur amma garuu qursii bunaa irratti eenyumtu Waaqayyoon hin kadhatu faarummaa dhaka maaddii irratti ko dur bar daqiiqaa 2-3 kadhatu har'a garuu yooti dheeressite konferensii goota siin jedhu way dhaloota kana way dhaloota jireenyaan ka'eef du'aan xumuruuf deemu way dhaloota hafuuraan ka'e fooniin xumuruuf deemu hawaa kana dheera Waaqayyo yookaan dafiina kaasoo kan saba kana kaase dheera ka'uun siifaa ta'u guyyaa har'a Yesuus harka kee ol kaasi ameen gadhiyyee hafuuraa warra jalqaba warra garuu fooniin xumuran warra jalqabni isaanii abbaa dhumni isaanii garuu ambaa shatti jijjiirame Waaqayyo waaqeffachuun isaanii fooniin jalqabdanii hafuuraan xumuru tu gaarii ta'a moo hafuuraan jalqabanii fooniin xumuru tu gaarii ta'a tu ta'ee caalaa sitti minyaaha caalaa guddachaa deemta xumureedhaan du'aan hafuurri nama baay'am hin jiru harkattiin kalleessa lafa reebii abbaa waammatee gaafa gadi ba'e waa nagadu maaliif beektaa iyyee gadi ba'a waan ta'eef lafa reebee nagattaaree na dhiiftaaree narraa adda baatee jedhee booddee gaafa gadi ba'u bangal jedhee eega hammaarratee deebi'a imimmaan ittiin dhangalaafatee iyyee boo'ee man kan gaafa gadi ba'u balballi isaa banamees argaa har'a garuu gogaa kee manaa baata gogaatti baata kana gogaa kee manaa baata kaampaasii galta gogdee deebita dhugaa sitti maa
jilbeeffattee kaampaasiin galtu ire jilbaan foqoqxee baachi keessa nikaan garuu mataa ol qabatee baa maqaa Kiristoosiin boquun kee gad jedhee kan jiru araara Waaqayyoon ol siifaa gararraa qabee dhiigolicha sagalee gabaatiin hafuurri du'aana kaasu naa dhufeera gedhaayya ani irraa kaasee gedhaayya jireenya tan deebi'a gedhaayya hin barbaadda askabar ka nan odda askabar ka gelamansa abbasin kadadda hafuurri nama kanarraa qabee jiraata nama baay'een beekana murii kootti kaleessa eengada dhugaan adduu aarsaarraa bareedu hin miidhagarra garuu hin jiran dhalatarra fiigduuf eenyu sii kennee mana tarra geexuuf fiigdu eenyu sitti ijaaree yeroo dhawwatta Waaqayyo waamu yeroo dhabda nan beekana baay'am kesaayitii kana beellama shanjaa qabu kan foon isaanii kan hafuuraaf garuu takka yaadan hafuurri nama baay'ee minnennooftee du'uu geessetti amantes amanuu baatti akkammaatti gooftaan sitti dhumnaan jireenya bara baraa keessa qoodan qabdu ati jirta kan taate garuu jirtaati akkattan fide waldaa kan akkatti san gaggeessa Waaqayyo akkuma turbadhu waan naan jedhuuf sittani ma dhagaye amma foon keenya dhaga'uu danda'u hafuura kee ta'e malee namni foon dhaggeeffatu nama mormaa jira baay'ee nan beeka yoo hafuuraan ta'e garuu lapheen kee dhiigee bu'aa yoona kana nan beeka tokko tokko amma dhagaan dha'uu barbaada yoona kana to carraa argatee dhugaadha maalitti jirta warra hafuurri isaanii du'e warri jireenyi isaanii du'e sabaa hin aggaamu garuu harka duwwaa Waaqa eenyu caala warra sobanii of goyyomsan waldaan Saardes akkasitti bartoo anjiraataadha ofiin jetti mul'ata boqonnaa 3 anjiraataadha jireenyatti anjiraat akka ergamaa Yohaannis ati garuu hin jirtu duuteetta jedheen garuu jedheen ammayyuu warran duune immoo walakkaati qabda warran duune sana gabeessinaa eegadhaan hojii ataggata fiixaan hin baane waan ta'eedhaaf Waaqayyo koo duratti du'aa ta'uu keensi argeedhaan ijoo waldaa barre malee Waaqayyoon hin barre agalgaayii barre malee Waaqayyoon baramu amala raajii barte malee mala Waaqayyoon bartu paasterii ufsi barsiise tokko waan biraa keessa galna malee Waaqayyo suma ganamaa suma faarfaa akka qulqulluudha maqaansa agalgaayii amma takka koo daawwee kana suufiiffatee mataa filatee xuraa'ummaa baay'eetiin si balleessa malee ko inni maqaansa qulqulluudha ni jiraataadha maqaansa ni du'an beeku dulluman beeku bara baraan jiraata ameen gadaayyaat maaduuta yeroo malees qabarka mirga irraasi ikeera harka bitaa mirga ol kaasa yaa Waaqayyo na hiikeedhaayya yaa Waaqayyo na hiikeedhaayya nama si bukkee jiru akkatti qabi amma dhume har'aa kaasee siin kadhadha idhaane amma akkasitti har'aa kaasee siin kadhadha idhaane afurri kee du'e gedhaane abjuun kee du'e idhaane deebi'ee ajiraatadhaane hin amantaa as qabarka bitaa mirga Waaqayyoon naan jedhe irraasi ikeera raajii waldaa kee tokko waliin dhaye malee Waaqayyo takka waliin dha'u tolii galee hin beeku kana laaltee waliin ooftaay paasterii si cuube tokko yoo barbaade da'oo galee waan barbaade gochuu danda'a malee Yesuus da'oottis fila biyyattis hin argan ameen jedhi shaakalii namaa abbaa ganamaa waamish jireenya ganamaa waamish hafuurri du'e deebi'ee siifaa jiraatu maqaa Yesuus namni ergaan kun kan kooti garuu si alama ameenaa gadi buqqise dabalee ameenaan ka'uu barbaadda awwaala kee abanuu Waaqayyo hafuura jireenya kennu gara keetti waameera irraa kaase waameera dhiiga Yesuus ijoollee koo na dagatan naan jedha Waaqayyootiin warra dhuunfaa koo warra wajjin lafaa kaane warra godoon irraa dhiige manatti ijaare warra mana qaallikkaatti qabee baasee jireenya bara baraatti agarsiise warra miilla isaanii hiike maatii biraa baasee nama guddaa godhe harka namaatti hafta siin hin genne namni baay'eetti gara of dandeesse nama baay'ee tajaajilaa jirtan guyyaarraa qabees hin baafne Yesuus maa ajjeefte hafuura kee maa du'e hafuurri kee warra maqaaf jiran garuu warra jireenyatti hin jirre har'a hafuurri kee haa fayyu as qabarka bitaa mirga har'a hafuurri kee haa fayyu